amantaa diiguudhaan mootummaan Itiyoophiyaa ofiin abidda qabsiise. Mirga amantaa sarbuudhaan yakka hamaa raawwataa kan jiru mootummaan Itiyoophiyaa magaalaa Shaggar keessatti mana amantaa 19 ol diiguun wal qabatee hokkorri hamaan dhalatee jira. Hokkorri kun akka qabbanaa'u yaaluurra daranuu haalichi hammaataa akka adeemuuf ammoo namoota hiriira ba'an ajjeesuuf madeessuu irratti bobba'e. Adeemsa mootummaan itti jiru seeraan ala ta'uu kan himu KFO'n tibbana haalicha balaaleffachuun ibsa baasee jira. Diigamuu manneen dhuunfaa fi kan dhaabbilee amantaa magaalaa Shaggar keessatti gaggeeffamaa jiruu fi kanaan wal qabatee ajjechaa namoota irratti raawwatame dogoggora ta'uu KFO'n himeera. Adeemsa seeraan alaa hordofuun seera kabachiisuun hin danda'amu kan jedhe jaarmiyaan siyaasaa Oromoo kun ji'oota muraasa darban keessa naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffama magaalaa Shaggar hordofuun diigaa manneen dhuunfaa fi dhaabbilee amantaa baay'inaan gaggeeffamaa tureera jedha. Sababa kanaan manneen kumaatamatti lakkaa'aman yoo diigaman qe'een hedduun guutummaatti barbadaa'anii jiraattonni kumoota kudhaniin lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mana dhabdoota ta'anii hafaniiru jedha. Lakkoofsi isaanii gargar ta'us masjiidonni, manneen amantaa kiristaanaa fi waldoonni pirootestaantii hedduun bifa mirgoota amantaa sarbee fi haala safuu fi duudhaa hawaasaa faallesseen akka diigaman KFO'n eegree jira. Bulchiinsi magaalichaa gama isaatiin hojiin manneenii dhuunfaa fi dhaabbilee amantaa diiguun kun manneenii fi dhaabbilee amantaa weerara lafaa fi mala seeraan alaatiin ijaaraman qofa irratti kan xiyyeeffate ta'uu fi hojii maaster pilaanii magaalichaa fi seera kabachiisuu akka ta'e ibseera. Haa ta'u malee komii jiraattotaa fi gabaasa dhaabbilee mirga namooma Itiyoophiyaa dhimmichatti dhiyeenyaan hordofanii fi qoratanii fi madaallii dhaabni keenya godhe irratti hundaa'uun gama goonee jirraa jedha jaarmiyaan kun. Kanarraa ka'uun diigaan manneen jireenyaa fi dhaabbilee amantaa magaalaa Shaggar keessatti itti fufee jiru seerummaa kan hin guunne imaammata dogoggoraa irratti kan hundaa'e haala yeroo ammaa kan hin hubanne furmaata filannoo alternaatiiv oopshin kan hin hammanne bifa loogii qabuun kan raawwatamaa jiru yoo ta'u lammiilee kuma hedduu rakkoo dinagdeef hawaasummaaf kan saaxile gocha seeraan alaa ta'uusaa hubanneerra jechuun KFO'n morme. Hojiin manneenii dhuunfaa fi dhaabbilee amantaa diiguu kun yeroo jalqabamu qorannoo fi qo'annoon gahaan waan hin jirreef manneen dhuunfaa fi dhaabbilee amantaa seeraan ijaaramanii fi seeraan ala ijaaraman adda utuu hin baasin jumlaan akka diigaman taasiseera. Kana malees diiguun manneenii dhuunfaa fi dhaabbilee amantaa akkaataa seerri ajajuun kutaalee hawaasaa fi hooggantoota dhaabbilee amantaa dhimmi ilaallatu waliin marii barbaachisaa fi gahaa ta'e osoo hin raawwatin akkasumas akeekkachiisa gahaa dursa osoo hin kennin kan raawwatamedha. Adeemsi isaas malaammaltummaa fi loogiidhaan kan guutame ta'uu isaa komii jiraattotaa fi odeeffannoo dhaabbilee mirga namoomaa irraa ba'aa jiru irraa ni hubatama. Koongireensiin Federaalawaa Oromoo akka dhaabaatti saamicha lafaa seeraan alaa babal'achuu kan mormu yoo ta'u ijaarsa manneen seeraan alaa maaster pilaanii hin hordofne hin deeggaru. Dhimmichi yaaddessaa kan godhu mootummaan mirga mana jireenyaa fi lafa manni jireenyaa irratti ijaaramu argachuu heera mootummaa fi tumaalee mirga namoomaa idil addunyaatiin mirkanaa'e lammiileen qaban osoo hin kabajin dirqama mootummaa isaa osoo hin ba'inii fi karaa seeraa fi sirnaan lafti danqaan ala itti argamu osoo hin diriirsin tarkaanfii fudhachuu isaatii jedha KFO'n. Imaammanni bulchiinsa lafaa kan iftoomina hin qabnee fi malaammaltummaa fi hojimaata badaadhaaf kan saaxilamedha. Heera mootummaa keessatti lafti kan uummataa fi mootummaati jedhamus qabatamaan garuu lafti itti fayyadama dhuunfaa paartii biyya bulchaa jiruu fi deeggartoota isaa ta'eera jedha KFO'n. Mootummaan sirna bulchiinsa lafaa haqa qabeessa diriirsuu dhabuun isaa lammiileen karaa alseerummaa akka hordofan dirqisiiseera jennee amanna kan jedhu warra karaa seeraan lafa mana jireenyaa irratti ijaarratan argachuu hin dandeenyee fi filannoo dhabuutiin hojii seerummaa hin guutne keessa seenan irratti tarkaanfii seeraan alaa fudhachuun naamusaa fi seeraan fudhatama hin qabu jedhe. Kana malees qaamonni mootummaa kallattii fi alkallattiin ijaarsa manneenii dhuunfaa fi dhaabbilee amantaa har'a akka seeraan alaatti diigamaa jiran keessatti hirmaataa osoo jiranii qaamolee kanneen irratti tarkaanfii seeraa osoo hin fudhatamin manneen diiguun seera qabeessummaa dahoo godhachuun dogoggora ofii dhoksuuf yaalu akka ta'e ni hubannaa jedheera. Kanarraa kan ka'e uummanni komii hedduu akka kaasuu fi adeemsicha akka mormu taasisaa jira. Magaalaa Shaggar bakka adda addaattis adeemsa diigaa manneenii
waliin wal qabatee mormii ka'uun ajjechaawwan garaagaraa humnoota mootummaatiin gaggeeffamuu isaanii odeeffannoo gahaatu jira. Sababa diigamuu manneen dhaabbilee amantaa magaalaa Shaggariin gaggeeffamaa ture mormuun uummanni musliimaa magaalaa Finfinnee dabalatee bakka adda addaatti karaa nagaatiin mormii gaggeessee jira. Fakkeenyaaf jimaata darbe caamsaa 18 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo uummanni musliimaa karaa nagaa mormii dhageessaa turetti humnoonni nageenyaa mootummaa hidhannoo qaban mooraa masjiidaa seenuuf yaalii godhaniin hokkorri ka'ee namoonni qulqulluu lama ajjeefamaniiru. Tarkaanfiin humnoota nageenyaa mootummaa kun gocha jeequmsaa hin barbaachifnee fi itti gaafatamummaa hin qabne kan kabaja dhaabbilee amantaa fi hordoftoota amantaa salphisuudha jedha. Kaafaa'oon mormii masjiidaa Anwaar keessatti gaggeeffameen wal qabatee ajjecha miidhaa qaamaa fi hidhaa namoota nagaa irratti raawwatame cimsee balaaleffateera. Battaluma kana namoota lubbuun isaanii darbee fi miidhaan qaamaa irra ga'eef gadda guddaa itti dhaga'amuu ibsateera. Maatii namoota du'anii fi uummata musliimaa guutuufis jajjabina hawwee jira. Kanaan wal qabatee hanqina bulchiinsaa fi hojiiwwan seeraan alaa mootummaan paartii badhaadhinaa raawwatu irraa kan ka'e duulli maqaballeessii uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jira kan jedhu Kaafaa'oon carraa kanatti fayyadamuun humnoonni bu'uuraa amantaa fi gosaan uummata Oromoo qoqqooduuf tattaaffii cimaa taasisan jiran ni jiru jedha. Kaayyoon humnoota kanaa yeroo danda'ametti walitti bu'iinsaa fi waliigaltee dhabuu bal'isuun tokkummaa fi obbolummaa uummataa diiguu waan ta'eef uummanni keenya dammaqinaan akka of eeggatu hubachiiseera. Dhumarrattis komii uummataa hiikuuf rakkoo kana furmaata waaraa argachuu fi akkasumas dallansuu ajjechaa kanaan uumame salphisuuf mootummaan murtoowwan adda addaa akka dabarsuu qabus gaafatee jira. Haala kana ilaalchisuun guyyaa har'aallee Oromiyaa kutaalee adda addaa fi magaalaawwan hedduu keessatti hiriirri gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u mootummaan hiriirtota irratti dhukaasa banuun miidhaa geessisuun isaa odeeffamaa jira. Dhukaasa mootummaan bane kanaanis namoonni ajjeefamaniif madeeffaman akka jiran dhaga'ameera. Egaan dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa qophii kana waliin ana Agaajimaan ture. Qophiiree wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jechaa Finfinnee Maltiimiidiyaa subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Amsa keenya.